maqaan koo Bizgeen jedhama. Kan jiraadhu asumadha. As bakkee kolleen jiraadha. Ani kanani Waaqayyo na gargaare waan baay'eedha garuu waan muraasan dhugaa ba'a. Torbee sadan kana ayyaana gannaa dur torbee sadii fi bakka hojii nagaama deemanii achitti dhukkubsadhe. Achitti sana na jalqabe malees baay'ee nan dhukkubne nan galee torbee sadii fi kanuma jireenya koo keessatti bara koo guutuutti dhukkubsadhe. Innis maanni fayyaa matuun jiruuni duddi koo kun na dhukkube human goobadhe. Goobadhu immoo gaduman jedhe malee isaa xinnoo okkolaan maal ta'an utuu hin taane akkasumattanii gaduman goobadhe. Torbee sadii goobadhe utuun deemuuni jalqabanii qorradha jedhe gaafa duddi koo na dhukkube as mana kilinika kana deemee na yaalamee gaafa yaalamee marfee shannaa kennanii isaa booda deemiti raajii kai malee dhibeen kee kun dura diskiidhas jedheen si yaalee ture amma garuu deemi yaalamina jedha. Maaliif dudda koo kana inni kun riferii argee dudda kootu akka waan nookis baabaa yookiin namni na dhayetti na luluqqa'e. Duddi koo na luqqa'eennaani diskiidhatu ta'e sirratti milikitan agarsiisuuti. Amma garuu duddi kee kunoo si luqqa'aa jira waan ta'eef kunoo gogaan kee sirraa akka ka'eera waan ta'eef deemiitii goda riferaatti ilaalaminaa jedhan. Innaan isaa booda abbaa warraa kootti nan hime. Gaafa himee jedhu ayyaanni qidaamee fi sanbata waan ta'eef qidaamee fi sanbata kana ani manuman bakka gaafa keessumaa gaafa sanbata abbaa warraa koo baay'ee abdiis kutatee baay'ees gadde. Ani garuu isa baay'ee dhukkubsadhu sana isan goobadde sana akkamitti na ilaala abbaan manaa koo baay'ee abdii kutadhe baay'ee namni abidda keessa akkasitti ruuqame taa'u akka kootti hin gubatu qoraan akka abidda keessa yeroo taa'u akka kootti hin gubatu. Dhanna keessa gubatu. Baay'ee dhanna koo bakka waan ibsaan natti qabatee jiru na fakkaata. Dhanna koo kanarratti immoo akka waan namni na dha'ettis dhiiga na kuusee argama. Inni yeroo isa ilaalu hin gadda. Fuulli koo kun na qayyaramee hojjaan miila koo kun burratee waan addaa tokko ta'e yeroo isa ilaalu ni baay'ee gadda. Ani immoo yeroo isa ilaalu isa dhukkubsadhurraa yeroo isa ilaalu gadda. Maaliif yoo firri koo dhufes yoo namoonni dhufanis akka abbaa manaatu hin taane akka haadha manaatti gad of deebisee gaafa inni qochinaa keessa gaafa inni ijoollee faana rakkatuni baay'een gadda. Yeroon baay'ee gadda. Waaqayyoon jedhe guyyaa tokko fa'aa keessumaa maal godhaa takkaa gadi na baaseeti ala na kaa'eera aduu keessa. Aduu keessatti immoo fidee mucaan irra kaa'ee mucaan irratti rabnaan dhaqee raffise. Mucaan irratti raffisee ofiisaatiin utuu uffatanii jiru mucaan kurte. Egaa yaa Waaqayyoon jedhe. Kanaa booda ani fudhachuu qabda. Ijoollee koos isas akkasitti taa'ee ilaaluurra na fuudhuu qabda jedhee baay'ee Waaqayyootti nan boo'e. Achitti kanaan utuu hin jiru rifiraara na geessee na yaalsisee gaafa inni geessee na yaalsisee jedhu dhiiga koo fuudhanii waan baay'ee na yaalanii kaa'aniiti. Bor immoo raajii kaataa har'a dhaqiiti qoricha kana dhugi afaan duwwaatti waan nyaatiin. Boris immoo akkasumatti kottu akka ribaa kaatee utuu waan tokko nyaatiin naan jedhan. Sa'aatii walakkaa kanan hin deemne deemsa sa'aatii walakkaa kanan deemne ispaaltii kanatti ba'uudhaaf gara sa'aatii 3 waliin deema ispaaltii kana ga'uudhaaf. Ishee mayyoo amma mochi wal deebiin ishee mayyuu nan dadhabe. Ishee manii xinnoo tokko miila koo fuudhu iyyuu nan dadhabe bakka takka anaan baata takka mucaa baata. Takka ishee sana ishee deemtus makiinaa jala dabarsa. Egaa yaa Waaqayyo maali jedhee utuma gumaa deemuuti gara iddoo kanaatti naqabe. Gara iddoo kanaayyuu aara galfachuudhaan malee dhuguma isheen fayyiti kan jedhu anis nan fayya kan jedhu hin jiru. Maaliif abiddiin irraa kun natti qabbanaa yookiis olan jedha kanan jedhu sammuu koo keessa hin jiru. Nan dhufee iddoo sana teenyee lallabame. Isa lallabamu maal taatu xumuramee jedha. Inni immoo taa'ee na ilaale. Ani bakka afurri koo na keessa dhuftee as kootti ol nagalee. Taa'uu dadhabdee. Inni immoo na ilaale jabaa duraan jedha san ta'a. Yeroo inni akkanaa jedhu immoo utuu faanatti dubbatu ta'e keessi koo utuma waan ta'e tokko dhufee lubbuu kana keessa aaree sokkee natti tola ture baay'ee waan gubadhu. Na isaa
Booda sagantaan sun hin dhume, lallabni dhume isin kadhannaadhaaf as baatanii isaanii abbaa mucaa sun mucaa baadhutti ol ka'i jennaan ol ka'i. Isheen si bukkeessuun haadha warraa kee obboleetti kedhannaan haadha warraa godha jedhe. Fidi kottonnaan an danda'een ka'uu dhufanii dachirraa wambariirraa na kaasanii qabanii goototanii ol na baasan iddoo sana. Qofileeshi amma warri yaadattan hin beekne keessan agarsiisa. Gaafa isheen qabamte sana kan yaadattan. Shakkala baasaa barkeessa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma sadii dhufeedhaan jechi bakka isheen naa teessi ergaan jalqabaa saalatti jalqabee ishii qabanii ol si baasan. Qabanii ol na baasanii kan ol ba'uudhaaf gara baay'ee tiradhee du'ee gututanii ol na baasan. Isaan ol ba'e achumaan gobadhee nafadhee natti guutanii na kufe yeroo kufe sana immoo waan ta'e hin beeku achi gara daqiiqaa 5 wayina ciisee ammas ol ka'ee deemu fennaan amma jilbi koo dudda koo tun taane kana koo gattuu na laafa. Ammas deebi'ee nan kufe isa lammaffaa ka'e irratti humti tokko illee narra hin jiru. Nan fayyee isan torbee sadii fi mucaa baatanii takka na baatanii ani asirraa gadi bu'ee mucaa baattee achi teessi fidin jedhee ka'een baadhee dhaabadhee baadhadheen galee Maaloo galatanii dhatananii qabu. Edha torbee sadii guutuudhaaf ol jettee dhaabbachuu kan dadhabde daqiiqaa 5 booda immoo mucaa maal goote baatte. Waggaa 50 guutuu kan rakkatte galgala kana reefu amma harka kee agar. Ishi sanaa booda arma hoosistee mucaa baattatte. Achirraa san dhufee anis ka'ee nan deeme gadi bu'een isan duraanii akkas mana kooti saanqaa mitirigii ol darbuudhaaf ganaan du'ee yookiis gadi ba'uudhaaf qabadhee yookiin mucaa qabadhee yookiin isa qabadhee yookiin lafan qabadha malee mukallee akkas qabadhee darbuu hin danda'u. Lafa gadi jedhee qabadhee kanan ba'e si'a meeqa gadi bu'ee ol ba'ee kanarra ilaalee isaa booda mucaa fuudhee nan baadhee hanga mana ga'utti mucaa koo nan baadhee kanaaf waaqayyoon kaatii naa galteeffadha. Gaafa dhuftu baadhaan dhufte qabamtee dhufte. Gaafa galtu immoo mucaa maqee baadhadheen gale. Dhanni kee inni madaa'e. Duddi koo qunca dheeraatte dhanna kee takka ta'uu akka inni rukutuu fakkaate madaa baheera. Amma akka dhugaa tokkoyyuu hin jiru. Duddi koo inni luqqeessi tokkoyyuu hin jiru. Miilli koo inni addan isaa na gurraacheessi hin jiru. Dhanni koo akka waan namni na dhayetti dhiiga na kuuses dhugaa dhagaa hin jiru. Galata. Saba kanan jedhu warri akka koo rakkattanii abdii siin kutatii kottaa gara lafa kanaa waaqayyo lafa kana jira waan ta'eef hin fayyitu. Warri immoo waaqayyo sin gargaaree fayyaa qabdanis nagaatti eegamtanii jirtanis kottaa gara lafa kanaa isa hidhaa qabu isa gaaffii qabu fidaa gara lafa kanaa namoota fidaa waaqayyo asitti hidhaa namoota hin hiika. Gaaffii namaas hin deebisa. Ani ba'aa baadhee dhugaadha torbee sadii miti ba'aan baadhee waggaa 3 natti fakkaata. Gubannicha waan hin beekuuf firashiin har'arra ciisu gaafa sanarra ciisu waan hin dadhabeef uffata na dhaffadhu gaafa sana uffachuu waan hin dadhabeef wanta waggaa dheeraa natti fakkaata malee waan ji'a torbee 3 natti hin fakkaatu. Kanaaf warri akka koo ba'aa qabdanis fidadhaa gara iddoo kanaa kottaan isiniin jedhaa. Anis illee iddoo waldaa kanaaf lafa kanaa wajjin nan dhaabadha. Hamma waaqayyo na gargaaretti isinis kottaan jedhas namoota kana. Galata haadhaan kan rukutaa. Kottumee abbaan mana. Kottumee sila an rakkate sila maatti naa teessa nama kun. Maaltu sitti dhaga'ama? Ani guyyaa sana gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Qoy ati dura lafa kana dhufteetta? Gaaf tokko waaqayyo maal siin jedhe? Guyyaa 3 booda waan haaraa ta'e tokko agartaa nan jettan. Ishi guyyaa meeqa gidduutti fayyade? Guyyaa 3 booda. Waa'ee guyyaa 3 sitti miraan? Ilaa gaafa ayyaana gannaatiin ofii isaatiin ijoolleedhaaf nyaata hojjeteeti deeme
Achiti gaafa inni amma immoo misaarratti gaafa inni misaana argitaa jedhinatti dawwalu anaan baay'ee na dhukkubaa jirannaan hin dhufe gaafa dhufeedhu ani baay'ee dhukkubsadhaayyuu dhufee siree irratti na ilaale hin boo'ee ijoolleenis na duukaa rakkachaa waan jiraniif dhufee ijoollee kanallee dafee uffata itti qaqayye ayyaanatti ijoollee uffata illee nama sanitti qayyaru dhabdanii uffata itti qaqayyaree siree marratti na ishee jabduudhaan jajjabaadhu baqqaadhee isa sokkee immoo karaarra sadeem hin bu'aa naa dawwalee adaraa bijigii mee jabaadhoon humnan dhabe naan jedhe humnan dhabiinati waaqayyo jiraan jedheen ammas bakka hojii dhufee taa'uu dadhabeeti walumaa gadi ijoollee sammuun isaas akkuma tokko ta'e isaa booda baay'ee gaddeeti asii faarfannaatu baname ka'ee dandeessee nuuf taanaan jedhe adoon jirtu maaltu na qabareen jedheen qoy baqqaadheen irratti cufee obii masaanattu gaafa sanbataati gaafa sanbataa qidaameedha hin dhufee gaafa ayyaana waggaadha hin dhufee hin kadhatamee fi guyyaa 3 booda waan haaraatu tisii ta'a naan jedhan gadi bahee naa dawwale. Yeroo sitti musana dhuguma maali dhattee yaadde? Guyyaa 3 mon jedheen isaan. Dhugaa dhalaa kunuuti. Amma koodha isinii gala guyyaa 3 amma isheen maaliif gadi baatee ifa nama yaade guyyaa 3tti waan haaraa ta'a jechuun hin ulfaatu kottoon kee akkasiifaa ta'a. Aduun jirtu akkamitti dubbataree nama amanuuf maqaa Yesuusin har'a galgala haa ta'u guyyaa 3tti yeroo jedhamu ati waa'ee mana kee yeroo ilaaltu ati rakkoo keessa jirtu gubachaa keessa jirtu yoom duutii jecha waaqayyo immoo guyyaa 3 yeroo sana maal godhatte manjenne karaake lakki jenne anetu guyyaa 3 ishee maftaanii mon jedheen siree ciisee maaliif baay'ee na dhukkubaadha inni immoo iddoo hojii taa'ee dawwalee sagantaadhaan bahee guyyaa 3 booda waatu sii ta'a jedhan 3 sartaanii 3 mashee miidhanaaman jedhan ati immoo naman to'a bonaan jedhan irratti cufe. Okay, ishee guyyaa meeqatti immoo kaatee adeemte? Dafinoo ollee sanbataadha ergichi. Gaafa sanbataadha ergichi? Dafinoo oolte? Dafinoo olee. Facaasaa? Facaasaa. roobiin kan. Okay, amma qoy. No, gaafa sanbataa waaqayyo dubbata. Sanbata tokko, dafinoo lama, gaafa sadaffaa facaasaa dhufta miti? Guyyaa sadan gaafa sadan saati qidaamee haa ta'u sanbat kan inni dhufe. Garuu gaafuma guyyaa 3 sana oollee dafinoo mana oollee facaasaa rifiraadhaan oole. Rifiraara olee isaan immoo yoomitti na beellamu kamisatti na beellaman roobii sana qoricha dhugeen oola. Akka isaanitti? Roobii qoricha dhugee. Akka kana hubadhu. Siin gaafa sanbataa sitti dubbata. Sanbata tokko. Isheen immoo facaasaa galgala kaate bakka. Amma ani isheen dhuftan immoo gaafa kam? Gaafa guyyaa sadaffaa yoo sanbata tokko dafinoo lama facaasaa miti kan si dhuftan. Facaasaa gaafa riiferii gaafa dhattu ganaa qoricha dhugdee yoom naquuf ishee? Roobiin naqa. Galgala har'aa dhugee bulee roobiin naqa. Gaafa facaasaa dhuguudhaaf qoricha fudhattee galaa jirti. Otuu qoricha fudhattee galtuu as dhufte. Akkamitti? Qoricha fudhattee galtee dhuguudhaaf. Galgala dhugee. Ganaa dhattee cheekaappii inni ganaa mirmanaa geessuudhaaf. Yesuus koo gidduutti kan. Ganaa roobii isheen dhattee yaalamuudhaaf amma piroosii bitteetti qoricha harkatti qabatteetti. Abbaan kommoo roobii sagadaan akka tumitti haadhu magattee galti. Dhugdeedha qorichi? Dhugeera waan tokko iyyuu naan goone. Kuma tokko isin goone? Ishii sanaa booda galtee. Haqeesi ilaalamee fayyaadanaa jedhan. Gaaffii isa dhumaa si gaafadha. Maaltu sitti dhaga'ame? Anaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Dhugaadha baay'ee gammachuu guddaa jechuudha. Guyyaa namni ayyaaneffatu hangaddarran oole guyyaa sana. Hojiin tures baankii Oromiyaa fi lafiitii kanaan eegaa nan dhufe hojii dhiisee dhufe. Innis akka barbaade ta'e isin immoo natti dubbattanii nan amane nan fudhadhee hin ta'eef. Amma hojii waaqayyo hojjette kun hojjette. Nan hojjette. Nan hojjette? Teo mana bitatte? Ani lafa bitadhee hin qabu. Lafa. Ishi baay'inaan jiru.
Yesus ጌታ እስኪ አሜን amalli waaqayyo warra gatamaa barbaade nama godha arra waa jijjiirameet namni amantu qaa tokko sii kenna galgala maqaa waaqayyotti amanadhe isa fannifametti hirkadhe galgala kana qalaa tokko fudhattee galta ittiin waata hintaa kun hintaa ishi warri amantan ilmee harka keessan dhuguma hintaa walii jettan amma waaqayyo galgala kana labsiidhaan labsii baadhaan godheereera nan jijjiira iddoo jedhee jijjiiramni sii ta'eera ishi waan jettu qabda saba kana waan dubbattu qabda ani saba kana raajiin fa nama waaqayyoo waaqa isaanitti dubbisa gana waaqayyoo nama baay'ee isaaniin hojjeta waan ta'eef yaa akka waaqayyoon galateeffattanii isaaniif akka waaqayyoon kadhattaniif hin jedhan harka rukutaa waaqayyoon galateeffadhaa jettee sinaa dhibbisu nagaa Dinisitilesi watargamu dobati na debiso karada bata ishako yada ke nambiso atina wanjingerta waqni waqota Dinisitilesi watargamu dobati na debiso karada bata ishako yada ke nambiso